Jirraa jirtu daawwattotaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha akkuma beekamu yeroon kun yeroo itti DV ilaallatanidha. Namoonni tokko tokko akkamiin akka DV'n ilaallatamu rakkachaa jiru. Kanaaf DV ilaallachuudhaaf jalqaba maal goona kan jedhu step isaa waliin ilaallannaa. Jalqaba irratti wanti nuti gochuu qabnu website isaanii gashine www.dvlottery.state kan jedhu kanarratti erga okay jennee booda erga search goone electronic diversity visa kan jedhu kanarratti okay jenna. Fuula kanatu nu dhufaa jechuudha. Fuulli kun nu dhufaa check status kan jedhu irratti dhufnaa. Wanti nu dhufu continue kan jedhutu nu dhufaa jechuudha. Bakka kanarratti guuna. Bakka kanarratti kan guutamu confirmation code asirratti guutama. Fakkeenyaaf confirmation code kan bara kanaa 2026 irraa kaachuudha. MF fakkeenyaaf kan nama kana ilaallachuudha. Last family name dha. Last family name jechuun maqaa akaakayyuu jechuudha. Maqaa akaakayyuu nama DV guute. Fakkeenyaaf akkasidhaan guuta. Kan booda maaltu jira? Yeeriitu jira jechuudha. Yeerii kanarratti bara dhaloota nama DV guute kana fakkeenyaaf 1994 scroll gadi goona jechuudha. Scroll goone booda mallattoo kanatu nu dhufa. Mallattoo barreeffama kana akkuma ni jirtu asirratti barreessinaa jechuudha. K6E DS Hidha kana goone submit goona jechuudha. Submit gaafa goonu nu dhufa jechuudha. Maal akka ta'e namni kun argatee waan arganne kan jedhu based on the information provided the entry has not been selected jedheeti fidaa jechuudha. Akkas jechuun namni kuni DV isaa kan baranaa hin baane jechuudha. Has not been selected jedhee jechuudha. Kanaaf yeroo DV ilaallattan haaluma kanaan karaa salphaa ta'een ilaallachuun ni danda'ama jechuudha.